Haaluma kanaan daawwattoota keenya daawunloodar for Instagram isa jedhu kana Play Store irraa buufannaa akkuma marga artan isa geengootti maramee jiru kanadha Play Store irratti iddoo search jedhu kanarratti iddoo akkuma amma argaa jirtan tiyyetti qabamee jiru kanarratti daawunloodar for Instagram kan jedhu appilikeeshinii isaan amma roga arfeetti mare kana irratti okeettu erga okeettanii booddee appilikeeshinii ammas bifa roga arfeetti godhe kana irratti okeettu kanaan dura buufa ergatiin qabuu fi amma daawunloodii godhadheen jira appilikeeshinichi isa kana daawunloodii for Instagram viidiyoo isa jedhu kanarra daawwattoota keenya akkasitiin mallattoo liinkii iddootti liinkii sana peesti gootan sanii fida ergasii daawwattoota keenya tartiibuu kanaan itti fufaa deemtu. Inni kan biraan kan nu waliin ilaalu daawwattoota keenya akkaataatti footoo yookaan piikcharii buufatanidha. Akkuma argitan geengoo kan itti maramee jiru Instaagiraamii tokkodha. Erga tuqnee booddee akkasitti footooleen garaagaraa Instaagiraamii jiran isaan keessaa footoo bareeduudha jennee waliin jaallannu tokko irratti filaa. Ani isa kana filadhee akkuma argitan mallattoo geengoo gadi tuqee jiru kan irratti okeenya achi koppii liinkii kan jedhu mallattoo argaa daawunlood for Instagram jedhu kana tuqna daawwattoota keenya achiirra peest irratti gochuudhaan daawunlood goonaa haala salphaatiin sekendii muraasa gidduutti daawunlood godhee haala ajaa'ibaa kanaan xumura daawwattoota keenya. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya haaluma kanaan amma Instaagiraamii seenaa. Instaagiraamiin akkuma isin amma daawwachaa jirtan kana daawwattoota keenya kan inni itti boca geengoodhaan itti maramee fi xiyyaa qabu kanadha. Achi isarratti juqaasna erga isa tuqnee booda akkasitiin erga haala ajaa'ibaa nuuf fidee booddee jechuudha. Amma viidiyoo amma kana buusuu jennu viidiyoodha waan ta'eef viidiyoon Instaagiraamii jalatti buusutamee jiru amma ilaallee isa buufnaa jechuudha. Amma kun YouTube mataa koo kan beeksisu kuni anko ofishaalidha. Isuma kana daawwattoota keenya viidiyoo kana buusuu yoo barbaanne amma jechuudha amma iddootti amma mallattoo geengootti maramtee jirtu kana irratti okee jechuun ergasii ergan akkasii fidee booda liink jedhee barreessee jira daawwattoota keenya akkuma argaartanii isa geengoo liinkii kana tuttu achi loodiin jedhee liinkii amma arganne kun koppii ta'ee jira. Koppii goonee booddee stooriirraa saamma geengootti ta'ee jiru kana jechuudha. Isarratti okee jenna. Erga okee jennee booddee akkasitti nuuf fide liinkii nuuf fide amma daawwattoota keenya liinkii duwwaa booksiin kaa'amee jiru kanarratti peesti goone liinkii sila koppii goone jechuudha. Amma erga peesti itti goone booddee daawunlood goone. Amma daawunloodiin keenya daawunlood godhee nu xumuraa jira. Daawunlood godhee xumuree jira. Akkasitiin haala salphaadhaan buufattanii itti fayyadamuu dandeessu. Inni kan biraan immoo daawwattoota keenya malli amma isin agarsiisuuf jedhu kun immoo mala baay'ee salphaa fi mala itti fayyadamaa jirudha. Egaan daawwattoota keenya manichatti akkuma fayyadamuu fi fakkeenyaaf suuraa taphataa kanaa irratti kiliik goona. Erga mallattoo isaa amma argaa jirtan sana tunnee booddee ergasii daawwattoota keenya sheer itti goona. Sheer erga goone booddee daawunloodar for Instagram kan jedhu irratti tuqna. Erga san isa tuqnee booddee haala salphaatiin mintii muraasa gidduutti daawunlood